Dubartiin jireenya isii keessatti wanni isiin hawwitu yookaan wanni isii gammachiisu waa afur. Tokkoffaan bultii gaarii ijaarrachuu, lammaffaan ilmaan gaarii argachuu, sadaffaan jireenya raahaa yookaan jireenya gaarii jiraachuu, arfaffaan qabeenya yookaan maallaqa qabaachuu. Isheen kana arfan arganna bakka wanni isin yaadde hundi guuteefii jechuudha. Kanaafuu wanni isin yaaddan hundi isiniif haa guutu. Garuu haala ammatti jirtan kanaan osoo hin taane haala gaarii fi nama gaarii yoo taatan qofa. Dubartiin jireenya isii keessatti wanni isiin hawwitu yookaan wanni isii gammachiisu waa afur. Tokkoffaan bultii gaarii ijaarrachuu, lammaffaan ilmaan gaarii argachuu, sadaffaan jireenya raahaa yookaan jireenya gaarii jiraachuu, arfaffaan qabeenya yookaan maallaqa qabaachuu. Isheen kana arfan arganna bakka wanni isin yaadde hundi guuteefii jechuudha. Kanaafuu wanni isin yaaddan hundi isiniif haa guutu. Garuu haala ammatti jirtan kanaan osoo hin taane haala gaarii fi nama gaarii yoo taatan